Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirraa jirtu isinin baga jiraattanii warroonni Idris Tube jala argamtan marti keessanuu jirra. Yoo harka fuunee baganaaf jiraattanii hedduu isin galateeffadha. Galatoomaa isinin warri laayikii naaf gootanii warri subscribe naaf gootanii hedduu isin galateeffadha. Ammas warri dhuftanii haaraa ta'uu barbaadan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. YouTube kiyya jala seenatii naaf guddisaa kootatii subscribe godhaa waan angalakkisi kallattii man argadhaa isinin jaa. Ani har'a waan gabaabduu isinii qabadhee dhufee ijoolleen biigoo liivii kana akkamitti itti fayyadamaa jettanii warri na gaafattan ofii hin qabnaa akkaataa itti fayyadamnu wallaallee naan jettan viidiyoo armaan gaditti isinii hojjedhisan armaan dura isinii hojjedhisin immoo irraa hubattanii hin qabnaa akkaataa itti fayyadamnu wallaallee warri naan jettan sirriitti na hordofaa akkaataa isa itti fayyadamna. Biigoon kun hedduu nama fayyada. Innis isa kana biigoon kunoo isa amma banne kana kan akkamitti poostii suuraa godhuu jenna yoo jettan amma fakkeenyaaf yoo iddoo kaameraa kana dhahee ifama daqiiqaa muraasa booda na eeggadha dhiqqumasi kaameraa baasee isin argisiisa. Akkuma beekamu iddoo kana kunoo ni gartan jee abdadha. Iddoo kaameraa kana gizee takkaaf gadhooftanii kallattimaan liivii isiniif kenna jechuudha. Kunoon agartanii kallattimaan liivii isinii kenna. Ka barbaadan asittis liivii jedha. Kunillee akkasuma kun hunduu liiviidha. Laal kun immoo suuraa si mul'isaa. Kun immoo kunis sagalee nama yoo affeeruu barbaadde kunillee akka kun viidiyoo mul'isaa. Viidiyoo keessi mul'isaa jechuudha. Inni kuni nama barbaadde galchuu dandeetta. Nama 10 ol illee haasofsiisuu dandeetta jechuudha. Affeerte waa'ee hedduu das nama jedhu kunoo asittis liivii jedha. Akka tiktookii isaanii hagana na buusii hagana na fuudhii siin jedhu waanuma barbaadde ilaalta akkamaan si seensa jedhu kun liiviidha. Kunillee liivii geemiti. Bakka waan hedduu das nama jedhu waan nama dhibuu miti. Amma as keessaa haa baanu. Liivii kana keessaa haa baanu. Liivii kana keessaa yoo baane suuraa hoo akkamitti poostii godhuu dandeenya? Viidiyoo adda addaa akkamitti poostii godhuu dandeenya jettanii namoonni hedduu na gaafachaa turtanii kunoo ifama warroonni suuraa poostii godhuu barbaadan iddoo tana iddoo amirra isinii dhibe tana forfaayilii namaa fakkaatana dhooftanii eegas ammallee kallattimaan as keessa seentan forfaayilii keessan keessa seentan jechuudha. Ammallee iddoo kana forfaayilii kiyya kuni ay dhuftanii maal gochuu isinirra jiraata? Isii viidiyoo jettu tana dhooftan. Isii viidiyoo jettu tana dhooftanii akkanuma poostii kana isii viidiyoo jettan yoo dhooftan dhiifama. Isii viidiyoo jettu tana yoo dhooftan kallattimaan daqiiqa irra deebi'ee isiniif hima. Kunoo isii tana kaamerra isinii xarage kana isii tana hin dhooftanii poosti ta'etu tana gisee takkaaf yoo dhooftan kallattimaan kara kaameraa isin dabarsa. Kaamerichi kunoo isa kana isin amma wanni godhuu isinirra jiraatu kunoo maddii isaasitti agartanii kaameraa tana gisee takkaaf hin dhooftanii isii maddee kaameraa jirtu gisee takka akka gad dhooftan kaameraa jina akkanumas suuraa keessan mara isinii baasa jechuudha. Kunoo viidiyoo barbaadan edit godhuu dandeettanii waan barbaadan edit godhuu dandeettanii jechuudha. Yooma san irratti dhooftanii dabarsuu ni dandeettan jedhee abdadha. Ammallee immoo akkasumatti itti aanee yoo viidiyoo keessa waraabuu eddanillee kaameraa mataan gisee takkaaf gad dhooftanii kaameraa nama kunoo waraabaa jira jechuudha. Waraabaa jira. Yoo of qanabbaruu barbaadanillee as keessa seentanii yoo shabakaan keessan ka dalagu ta'e kunoo waan barbaadan of bareechuu dandeettanii waan hedduu jira as keessa waan tiktookii jala jiru mara as jala jira. Garuu kun saantiibillee isinii herreega waan ta'e akka tiktookii san saayii mallaqa saayii miti. Amma as keessa illee ni baana. Suuraa hoo akkamitti poostii godhuu dandeenya?
Suuraa akkamitti poostii godhuu dandeenya? Suuraa isuma ammallee isuma kanarra dhoofnee duuba deebinaa daqiiqa. Kunoo kuni gubbarratti asitti amma waa meeqa argisiisee kunoo laal tartiibaan jira. Poostii isa yoo dhooftan kana mara isinii ba'a. Poostii isaa yoo dhooftan kana mara isinii dhaha. Amma ani suuraa poostii godhuu barbaade. Yaa kunoo amma fakkeenyaaf as keessa waan filadhee haa filadhu. As keessa eenyu filadhee deemee waan barbaade suuraa barbaade filachuu danda'ame isii tana gallakkisaa. Kunoo as jalatti waan barbaadan barreessuu dandeessanii poostii gootan eegasii ani hin barreessine. Yaa kunoo amma kallattimaan ka'ammaan poostii godhe bu'ee jira. Kunoo as jalatti bu'ee jira jechuudha. Isa san duuba deebi'ee ilaaluuf hin danda'a. Amma asitti iddoo kana keessa yoo seene as keessa yoo seene eessa jira suuraa footoo ka jedhu kunoo laala kun marti kan gallakkise jechuudha kun. Kunoo kiyya as galee jira. Kun suuraa kiyyaa kuni poostii isaanii akkanatti itti fayyadamuu dandeettanii irraa qaroomuu dandeettan. Amma ijoollee Oromoo hedduu as jala jira. Fakkeenyaaf Oromoo jedhee yoo barreeffadhe amma Oromoo jedhee barreeffadha. Kunoo barreeffadheera. Ijoolleen Oromoo hedduu jira as jala. Kuni marti Oromoodha laal. Garuu ittiin fayyadaman. Irraa fayyadamuun beekan saayii banatan malee irraa fayyadamuun beekan. Kuni marti Ahmad Oromoo jedha, Abdii Oromoo jedha, Oromoo Arsii jedha, Oromoo jedha, Jettee Oromoo jedha. Hundi isaa kunuutu Boonsaa Oromoo jedha. Ijoolleen kuni marti irraa fayyadaman beekan saayii banatan malee irraa fayyadamuun nu haa jiraatu, qaroomuun nurraa jiraatu. Ijoollee hin beekneef sheer godhaa fi biigoo kana sirriitti itti fayyadama. Biigoon kun waan hedduu das nama dhugaa rabbii dubbachuu wayyaa waan hedduu nama gammachiisu. Liivii isallee nama 5,000 naa guutan jettu, nama 100 naa guutan jettu. Inda'uun gareen guruupii ijaarattee Facebook irratti akka wanni irratti jechuudha. Akka gizee maraa WhatsApp irratti iyyitan san miti asiin guruupii ijaarattee nama jibbitu san illee jeequu mirga qabda jechuudha. Nama 10 gizee tokko affeeruu hin dandeetta asirratti liivii irratti jechuudha. Waan barbaadde mari'atuu hin dandeetta. Akkasii jajjabaadhati waliif sheer godhaa. Fakkeenyaaf amma biyyoota barbaaddetu asirra jira. Biyyoota barbaaddee asirra jira jechuudha. Kun olaal Itoophiyaallee argachuu hin dandeetta as jalatti. Kunoo kuni biyyoota barbaadde biyya ati jirtu san irratti galfachuu ni dandeetta. Itoophiyaallee jiraattee biyyuma kam Suudaan jedha, Liibiyaa jedha, Ektiraa jedha. Hundummaan jira biyyoonni kamiyyuu Keeniyaa jedha. Baay'eetu bira Biraaziiliin jira. Dubaay jira. Biyyummaan kamuu asirraa dhalame hin jiru jechuudha. Kun alaabaan isaaniitu asirra jira. Kuni warra laal akka itti fayyadaman jedhudha jarri. Baay'ee waan nama gammachiisudha. Itti fayyadamaa naaf jiraadha. Sheer waliif godhaa. Wal biraan gahaa isiniin jaa galatooma.